bareeda mee amma haalaallu akka frozen ta'uu fi akka frozen hin taane frozen godhuudhaan na rakkaa turani. Hundumaafuu dhaamsiniin ani dhugatti dabarsuu barbaade dhaamsa gabaabaa. Dhaamsi gabaabaan kun tokko dura Obbo Caalaa Elemootiif Facebook irratti dhaamsanii dabarsaa ture suni ka ambaasadartichatti katabaa jiru suni ambaasadartichatti individuaalonni katabuu hin danda'anii suni dirretti mirkaneeffachuu danda'u nurra jira. Wanni sadarkaan itti godhamuu qabdu maali? Sadarkaan ittiin ambaasadarticha katabuu danda'aman community jalaan organization jalaan petition katabuudhaan haala suniini more emailin suni irra recognition argataa jeetin abdu irra more recognition argata sun shakkiin hin jirtu. Saniif yoo qindeessaa taate akkasitti haa qindeessinu. Suni karaa bareeda. Ta gama biraa dhugatti ijoolleewwan arraantan Awurooppaa keessaa waa'ee celebration irreechaa irratti argamtanii waan kana miidheessaa jirtan baay'ee nama boonsitanii jajjabaadhaa boruu hegeree akkanumatti illee woboo bira dhaabbattanii akka miidheessitan akka mooraala sun itti kennitan abdii guutuun isinirraa qaba. Warroottan biyya sadarkaa adda addaa keessa jirtanillee akkanumatti itti jajjabaachuu isinirra jiraachuu. Dammaqinni harka 195 waa hundinuu iftiina baatee jirti. Ammaan tanatti sadarkaa ammaan tanatti namni tokkollee gurguramuu hin danda'u. Akkanumatti illee information dhabiinsarraa karaa biraa deemuu hin danda'u. Maaliif information jiru dirrattis baasnee dubbannees sodaa nam tokko maletti waa hoddus saaxillee hawaasni koobatus mirkaneessinee jira goonee jirraas tuni shakkiin hin jirtu. Abbaan diinummaa qabu sun shakkii rakkina hin qabu asumarraa as keessaa dhaabbateetu nu arrabsaa jira tun itti rakkannu jechuudha. Warroottan irra guddaan isaanii warroottan faamiliin isaanii daldala wayyaanee wajjin qabdu tuni suni daldala sun turraa dhaabbata tanaa fi isaan ammaan tana Facebook irra bahanii dhaabbata bilisummaa Oromoo arrabsanii jechuudha. Taan taatu ummatuma Oromootiin illee miti. Hundaas Oromoo jechuun dandeenyu wayyaaneenis yuunivarsiitii adda addaatirraa ta dhugatti namoota rikruut gootee gadhiistee jirti. Namoota afaan Oromoo dubbatu hundaahu quuqama ilmaan Oromootiif qaba jennee yaaduu danda'u nurra hin jiru. Diininis hodduudha. Afaan keenya baratilleen hodduudha. Sunitti ilaaluu danda'u nurra jira jechuudha. Beekuu danda'u nurra jira. Saniif wanni nuti godhuu dandeenyu qabsoo tana bira dhaabbannee qabsoo tana bikkaan gahu wayyaanee hundeerraa buqqisu suntu rakkina ilmaa hawaasa keenyaa kana hundeerraa buqqisa. Yoo ati jabaatte yoo nuti jabaanne malee abbaan fedhe dhufee wayyaanee sirraan kaasu. Ameerikaas miti, Eurooppaa Yuuniyonis miti, Yuunaayitid Neeshinis miti. Ati jabaattee ifirraa kaasuu danda'u. Bikka ati jabaattetti isaan baga nagayaan dhufte janii si simatan. Alaga yaadadhu ijuma aynaa takkaatiin silaalan siifi diina keessunillee isaan irran kaayyenne saniif abbaa humna qabu bira dhaabbatanii jechuudha. Saniif dirqama nuti qabsoo teenya tana bikkaan gahuun wayyaanii fonqolchuun dirqama EPDRFin caccabuunis dirqama faayidaan fiddu silaa faayidaa fiddee dila arraan tanaaf faayidaa fiddi yoo suni lakkii mama jettan taate wal deemiti abbaa isaayee faadhaaf dalage inni nu kuno Ameerikaadha gangalachaa jira. Suni onni isinit wanni ni dabarsu jechuudha. Ta gama biraati waraanee ta dhugaa nama gammachiisa. Shakkiin hin jirtu. Saniif sadarkaa dhaabticha kun itti dalagu sadarkaa sophisticated maqaa ta'eef jecha suni irra guddaan harka dhibbarraa namni 99 takkaaf 97 beekan dhimma ilaallatu malee. Ta gama biraa Junaidi Sadoo yeroo gaafa inni as bahu suni dura Kanadatti ergalee ilmaan afran qallootiin jaara jechuudhaan takka immoo jaara maaya jechuudhaan
gandaa fi gandatti ilmaan hawaasa Oromoo qoqqooduudhaan maaliif gaa isaatu surriin isaa gandummaa irraan guddatanii agartanii Junayd isa dur dhukkuba gandummaa sun qaba agartanii sickening minded Oromoon gamtaanii waliigalaanii gabroomnee waliigalaanii bilisoomna malee gandatti miti ka bilisoomna so ilmaan afran qalloo jechuudhaan jaaruudhaan hokkara sun keessa kaasanii jechuu kanneenis dipaartimentii isaanii takka takka beekna nuti eeyisa deemti irra guddaanis warroottan sadarkaa kana keessa deemaa jiran warroottan faamilii Abbaay Salamoon hojii dalagaa jiran warra Sibahat Naggaatee hojii dalagaa jiran magaalaa Meelboorn tana keessatti sanallee ni beeynaa jechuudha saniif warroottan ilmaan afran qalloo jettanii sirra yaatan kun afran qalloollee maqaan balleessinii suutuman lafa kaa'e suutumatti lafa kaa'e si beeynaa wal beeynaa eegaan Yaman irraa investigate isin godhen achiin Keeniyaan isin qaarsee Yurooppaan Ameerikaan takka takkatti isin keessa seenee isin laalee jechuudha hijibdoota cinaan keessan numaatu warroottan fooqii hadaamaa keessaa qabdan warroottan dubbii suniin deddeemaa turtan so wal beeynu waliin kokkoobnu okee saniif hawaasa irraa gad dhaabbadha hattoota afran qallollee bikkaan boojattee wixxifatin yakkama wanni daldala oofuudhaaf tattaafatteillee hin jirtu afran qallo sabboonota kun har'aan tana dhumaa jiru agartanii achi qeyroo wajjiin laala akkasitti wal haammatee mancaan waa hundaanuu diina takkaa osoo hin mohamin mee takkaati waraanni mohamee beeka hawaasaa buqqee malee bira waraanni mohamne bira maa sobdansa dhiiraa bara keessaa leellisu jira dhaamsi sinmaa dabraa jiraa miti as gubbaa rabbaatanii tan tabaattabdanii as hawaasa kana mamma godhuufillee hin laalina itti yaadina duuba jirra hawaasa ni facaasnaaf ni raabsinaaf dubbii jirtu hundaa'u takka takka raabsinaaf nuti so akkasi ta gama biraa ta jirtu silattuu qabsoon haala bareeda deemuu deemti atee bareeddii jennaan dhufa jirtii jee gurguddoo dhaga'uuf teessanii maa rakkattan gaafa sun immoo anumaan mataa isin qabee kunis bar gantu ture hattu ture mollaa jedha kunoo kanallee ilaalaa isinin jee itti kanna faayila keessan inni nuni qabaa dawware hawaastichi nuni qabaa qeerichi nuni qabaa takka takka beeka waan isin itti jirtanii saniif hawaasa sobuudhaaf hin tattaafatina takka takka isin himna maaltu deemu jira nu isin walakkaa jira nu wal beeka nuutu likki wali hima hattuun eenyu daldaltoonni eenyutu maal kana oofaa jira kana hundaa takka takka beena yeroottan taanis gaddiyaatanii haadha warraa teessan dhiistanii waan biraan goggodhina jaanagaan ta'a akkasii amman xiqqeesho holideetiyyaan enjoy godha takka taas keessa irraa afaan lallabdu takka keessa ifirraa hin gad darbe sabboonota hojjemma booda haasoyna yeroo hin qabnu eegaan asmaraa dhaqee dhufe kana warroottan arrablamee tan nin tuffachuu eegale agartanii eegaa woboo harkee dhufe nin tuffadhe woboon akkasin akka ni teeti soddomman kaw godhee dhufe laalar nyaachisee gargar diigee tabaateysan haadha warraa jala ciisutti miti ka'ii gabbee takka ammoo mana keessan keessa ciisteeti miti televizhiina gara galchitee feesbuuk irraa nama arrabsutti miti dhaqii ilaali dhiirtii wanti jirtu teessanii waan biraa qabaaxxarutti miti warroottan foreen ministarii tawwari isinii dhumatte yaardaan amma suutmasotatti hanqa hattus hattee hanqa baafattus baafatte guddaan keessanis baafachaa jiraa miti kuno kutee miti eenyutti aan amma nama xiqqoo booda dhaabbadhu kara gondar kanarraa isinitti as kaasna gondarii fi gojjaam isinitti as kaasna achii booda hudhaan teeqqedheb afurri bikki baafattuun hin jirtu yoo warri gaarrisaasitees isin godhuudhaaf dhufu jiraata hin beeknu nuti isaan illee ammaan tana tubboo isaanii cufnee jirra qilleensa ka isaanti fudhatan sun qiggoonee jirra ka alarraa kana amma booda wanni qilleensa risaateeshina isinii kannaan jirtu
You are about to get done amman tana booda. Dirratti isin himna. Shane leenca akka kiyyaa kana qabdi. Maal fiddame? Goota akka kiyyaa kana qabdi haa akkasii himu. Akka Dr. Hundaasaa ishee ta'e qabdi bar akkasii akkasii himu. Dirree baasee saaxilee. Shane barra miila siituu dhiquu hin dandeessu ma booda. Xiqqoo booda kophee isaaniitillee tuquu hin dandeessu. Parmishinaan malee. Ayyaallallattuu fi gantootaaf isiin bikaan qabdu shaneen. Shaneen komaandoo leenjisti. Shaneen komaandoo biraa qabdi. Isiin hawaasa sabboonota ilmaan Oromoo ka hawaasa isaaniitiif quuqamu isaaniif goggodhattee dalagaa jirti. Akka keetii hattuu TPLF wajjin maallaqa alaa guuraa jiru kana wajjin kuni dhiisi ka kophee hin xaraqu gana dalagaa kophee tura argachuu hin ta'isu. Maaliif gaa shaneen hawaasa sun dura si geessiti hawaastichi akka qeeransa takka immoo maali adurree adarii qabdeetti reef si godhuu ta'a. Tanaafi shanee jibbita waan biraatiif miti. Ka dhugaata jirtu sunuma. So wanni biraa maaltu isinii hafe? Ani immoo dhaamsa kiyya dabarfadheetiin jira xiqqashoo barbaadan haqaaqa sun isin himna. So dhiirtii amma booda shane jettee quba laachuu teessu albaatu. Mee wusha baala goota. Habalaanuu isin deddeebisuu isin irraan deebinu nuti. Shane jettan. Shane leenca isin hin jenne usaa isin hin jenne. Isin durattuu waan akka isin beektan nuutu beekaa naaf beekaa bar. Akkasitti garagalchee isin kakkabaluu feetanii wada hattoota. Maallaqa meeqa fudhattan amma dhaaba maali hawaasa jala dachii meeqa daldaltan himaa kaas eenyu hojii daldalaa turtan Abbaay Salamoon immoo Abbaay Tsaayye immoo Sibahat Naggaat immoo eenyu wajjin isaan ba'e maallaqni ni beeytaa miti eenyu obboleessa kee keessa jira moo eessuma kee keessa jira moo adeera keetiitu achi keessatti itti gaafatama hattoota. Suuraa teessan hundaan takka as gubbatti isinii guura. Shaneettan shanee numaa ta'amu booda mee ol godhadhaa laala isin. Mee takkaan keessan ol godhadhaa amma booda laala. Arkuuf jiraattani. Yoon balaa isinitti hin buusneen. Arra booda namni shanee qubatti laate balaatti buuta. Balaan isinif buusan. Isin keessa seeneetiin isin ol haadee takkatti isinii maxxansa. Isiniin qaanyeessa. Waan fiddamee fida amma booda. Shaneen jajjabii qabdii bar. Shaneen waboo qabdii bar. Shaneen hawaasa sii keessaa bar akkanatti diina dura dhaabbattee dhiiga gannaqaa jirtii bar. Shaneen gootaa qabdii bar. Akka keessanii kanatti hattummaadhaaf ala gadiyyaane hattoota leebaa ullaaca. Shaneen millachuu isaatti illee ati fincaan birik fira goota. Meeqottoo dhiira sin jana ni aana ni deeyna biraan si geessa. Yeroo inni akkasitti dhab jee dhaabbatu suni fincaan birik goota hijibaatu. Saniif jecha as gubbaarraa shane jecha waltan isin. Takkatti isin beekna hattoota hawaasa keessa deddeemtee asii maallaqa hawaasaatiin daldala ooffattu hundaa'u. As baasaa mee maantan abbaa feetan tuqa yoo as gubbattan isin bittinneessu baade waan ni ta'e. Dila kana isin kakkabajnaan isin dhuga isiniif fakkaata. Yeroo isin hafu jira malee shaneen mataa qaqqabateeti mudhii gaccabsee dongoraa fi sabaraadhaan diina buqqisaa jira. Yoo makka keetitti ganda keessa deddeemee hattummaa beerarraa sabbata hiikkachaa ture. Wasa hoonda. Mee arra booda ol godhadhaa shanee ilaala. Mee arra booda jecha tokko shanee irra darbadhaa. Yoo isinitti gadi hin baane takkaa keessanitti. Ilaarraa gaa isin kabajne kabajaa eega diddaniifuu habala likki keessaniin magaalaarraa isin galchina. Hattoota hunda warra hattummaa meeqarra qaqqabamte tanaatu meen tanas garagalee mee dhaabatti quba laata. Dhaabatti quba laattanii isinilleen dura deemiti amantii ta'e amantummaa ta'e sun looyaalitii sun as baase. Diina keessa deddeemtu hundaa'u. Saniif jecha arra booda
abbaan lola barbaade diteelin isaa haa saaxilamtu barbaade haa ol darbatu waan takka haa jiru obboleeyyan keenyaaf harka achii dhumaa jiran achi kadhiigaa jiru bar obboleeyyan keenya bar dheebuu meeqaa fi waa meeqaanii achi dhaqee achirratti bar lubbuu isaa qaalii wareegama kannaa jira bar hattoota asii biyya arabaa keessatti daldala dachii offachaa turte hundaa isin beeynaa kan isin wallaalle seetanii biyyoottan arabaa sun takka taniin keessan deemin hin qabu takka takkattiin isin beeka faayila keessan takka takkatti harkaa qabu haa isin mallatteessan ka biyyaa sun mattaawaqaa baantan sunii wajjin giriin kaardii baantan sunii wajjin dachii eessaa fudhatte tam gurgurte meeqa fudhatteeti meeqa gurgurte siin beeka eenyuun as gubbaarraa si beenammaas ka dachii afur gurguratee dachii afur fudhatee dachii sadi gurguree dachii takka irratti mana ijaarate saantim takka osoo wannan godhin tana daldalli isin oofaa turtan tanaafi shanee jibbitan tanaafi ilmaan oromoo jibbitan daldala irra gaggeessitan waboon waan akkasii sun hin beektu laal dhukkee isin ikkaasti yoo boruu eegaree qilinxoo guutuu feete malee arraan nagaa keetiin adabadhu gattaa afaan kee qabadhu mama dalageetiin jira na okkolchaa jeeti hawaasa gaafadhu hattoota qotta dalagadhaa kunoo kanarraa haa godhaa dalagattanii kanarraa haa gootanii achi boodas garagaltanii dubbattanii qotta bishaan qaruuraa qoftitti hin beekinaa kunoo laala gama alaa kana gama duubaa kana isin garsiisu qotta xiqqasho isiniin garsiisa shaneen dhiira akka kiyyaa kana qabdi bar maal seetan reefanaa achi keessaa daaku silaa nagartanii amma akkana jajjattanii hattoota daldalaan daddeemu hunda qottoo dalagaa dhabdan dalagaa nuu isinii kannaa mi arrabooda ijoollee sun irratti dhakaa darbadda mi arrabooda dhaabadda bilisummaa oromootti qubalaadha harkuuf jiraattanii balaa isiniif buutu deemteetuma mana abbaa isaayyee sun zabanyaa taatee eeda akka bartetti duraanuu abbaa isaayyeedhaa fi mana zabanyaa ta'uu bartanii akkasumaa miti soori tuni fooqii abbaa duulaatii miti agartanii tuni riizoortiidha etun fooqii abbaa duulaa sunii miti abadan shaneen gonkumaa teessee fooqii abbaa duulaa nu mana hin fooqii abbaa isaayyee nu mana hin nuti dhiigaan falmanna saniif arra booda dhaabadda bilisummaa oromoo ka dhiigaan tattaraaree bilisummaa fidaa jiru dhakaa irra darbachuun koosti isin gootu eenyummaa keessan isin bittinneessineeti isin baasnee hawaasa duratti isin saaxilla waan dhodhoossitan qabdani warroottan Department of Foreign Ministry keessa jirtanii cheesna laaltan don't worry boruu eegaree isin dhufu teenya dhufa jirraasi isin bira jirraas kanuma si cinaa jiruutu mataa si bittinneessu ta'a dhiiga ilmaan oromoo akkasitti hattanii isin arraan tana wayyaanee jalatti galchitanii achi wayyaanee gabbistan suni that's reality eexanii gabbistanii miti sodaattuu hunda maal faayidaa si fideme obboleessa kee beeleeyse daangaarraa buqqise biyyarraa buqqise gate maal fideme siif jala dhaabbattee sujuuddaaf leeba sodaattuu maaluma namni kana lubbuu maaliif akka lubbuu sodaatta no maalumaaf akka lubbuu jaalattan obboleessa keetis bartanuma lubbuudhaa bar miskiina meeqa akkasii oostame qabdanii isiniif haftiin seenaa daataabeezii duruun aksas goonee qabna nuti harkaa dowwari itti rakkatina daataabeeziin hundinuu nu harka jira akkuma isiniis dabballee teessan gad argitanitti nutilleen isin keessatti akka vaayirasaa ijaarree sossoosaa jirra saniif arrabooda dhaaba dhiigaan tattaraaree deemaa jiru dhahaa irra darbachuun haa haftu haa dhaabbattu afaan keessan qabadhaatii
waan ta'e sana uffadha ifiifuu billaachi ni jiruuti qilleensaa isin hin daddeema wanni biraa wanni isin fidda yoo jiraatte warroottan gama biyya biraa alaa biyya biraa keessa jirtan adaba keessan hin nagaa keessan riifujummaa teessan ta'a yoo hawwal mashna warra booda isin dhaabaa kanatti dhahaa darbattanii qubaas laattan akkuma mangistu Hayilamaariyaam jee quba sunillee isin irraa cirra qabneeti ijoolleen achi keessaa dhumaa jirtu tami silaasin qeeroon tami ta dhumaa jirtu sun takka keetitti hattummaan ala kana gayyaate moo takka keetitti qabsoo sodaa ala kana gaddeemte leencaati bar leenjii ol seene bar dirre teessituni leenca bar keessarraa bookkisaa jira bar takkamee tara takkamee waraana irratti nuti mohamneef bira if bodaa dachaanu gatteenyee bar lakkoynee bar daangaa tattaraarsinaa bar sun I think dirre isinii ta'e isin maantanatti saniif adaba hora deema dalagadhaa riizoortii dhaqaa kun akkanatti holiday relaaks godha akkasitti maallaqa hawaasaatiin miti daldala bilaash oofuu miti dachi gurguranii dachiidhaan mana jaarrachuu miti dachiin sunis teetii miti manni sunillee keetii miti hawaastichaati kondominium house ta'uu ta'a sun hundinuu hawaasa miidhame sunii fi kondominium house goona maal fiddame arraan siimna miskina kana buqqee kana eenyu silaa akkam goonee nyaachistame akkam gootame naa himaame saniif hattuu biyya arabaa tana keessa tatteessee achi keessa daldala ooftu tanaa fi warroottan kashlabbee biyya faranjii tana keessa deddeemtee dalagaa karabaattaa qaarattee miskiinarraa maallaqa gurratte hundaahu isini dhiiga ilmaan oromoo warri gannaqaa jiru sun shakkiin hin jirtu gootamo hin goone akkasuma gootane wayin isin dhoysa manaan biyyaa qabaa maarreen biyyaa qabaa minxoon biyyaa qabaa si wayyaanee hojii daldala haa tanaaf ilmaan oromoo kana dhumaa jirani doolaara ganneeytee fi maalaa godhugaa arra kabalaanii kuno si deddeebisaa jira alhamdulillah jee kan leenca sii leenjisnee siinee gama duubaatiin silaa ilaa mana keetiin dhufanii dachiira si dhidhiitanii amma booda kabajaa kanna silattuu nama dalagu isin kabajaa ittiin kannitanii amma mee za'aanis deemaa jirti warroottan as keessa wacaa jirtaniis warroottan rakkina qabda wal beeyna takkaan isin haggodhuu teenya hattoota dhaabni adda bilisummaa oromoo arraas taatu boruus taatu horma dhaabaati hangafa dhaabaati haraasaa jiru katti naqee baxala godhaa jiru warroottan ala kanarraa dhaabaa arrabsitan isin hundinuu yakkamtoota hattoota biyyarra keessatti oromoo irratti daldala godhattanii dachii gurgurattanii maallaqa oromoo suniin dachii oromoo miskiinticha suni dachii irraa kaastee achirra suniin bizinasa mana jaarrattee dalagaa jirtu malee yoo ati dhugatti ala kana deemtee dalagattee haqa suniin gabaree teenyarraa dachii suni isniidhaan haraam malatti dirqama malatti meeqa barbaadda kun wetteni ati irraa fudhatte abadan gonkumaa namni situ kun jiru soon namni situ kun jiru maaliif abbaa dachii suntu ol ka'ee aanaa gurgureef jaalatiyyaanin gurgureef baganaa qubate jaa suntaanaan dhumatte waa takka namni si gaafatu illee ni jiru ati leenca warroottan achi deemtanii wayyaanee hojii daldala ooftan haas gubbaarraa dhateessanii nama arrabsitan ni beeyna maal godhaa turtaniis imbaasii Itoophiyaa dheetanii salfii dhaabbattanii achi akkasitti mattaawaqaa gurrattanii yaatanii biyya irra daldala ooftan ammasi warroottan paartiitti jirtan jajjabaadha warroottan akka malmaatti waan kana keessa seentan umaa wanitti rakkattan hin jirtu gaafa duratti isinif fakkaattee itti seentanii arra humaatii miti hoottu dhaaba kee bira dhaabbadhu hoottu dhaabuma kee bira dhaabbadhu dhaabni wabiisiif baha nuti wanni jala deemaa jirru wayyaanee hattuu
warroottan hiwaatiif dalaydu tana malee warroottan hiwaatii dalagu jala deemaa jirra malee nuti hawaasa keenya hin baanu hawaasticha keenya umaa rakkinaa miti hawaasticha hawaasa deebi'aa waan rakkina qabdu hin jirtu ulfaadhaan isiniin jaa galatooma hanqaaftan warri kaan barbaaddan kotta arraba raal isin kaadhani woboo bira deddeemtanii surrataan isin godha akkasi qabe surrata wayyaaneen kookeen diil godhu jirti kookeen baafachuu jirti funyaan jala kaayachuu barbaaddan kottaattiin isin geeysa sirattu waan akkanaa tana daldala akkanaa kana isin takkaan dhageenyee miti waan isin godhaa jirtu dhukkeetti haasna taasoo kiyya abshir kanneen baanteetii miti dhukke kijibduun hattuun biyya irratti daldalte faayila sii takka takkattiin qabaa miti rabta xiqqoo malee ammaan tana qabanni guutuun guutamee jira bara eenyu jalaan fudhate meeqa gurguree maaltu maal ta'e takka takkattiin beekaa bara ayya karaa qabsoottuma jirra bar qabsoo nu qabsoo haasoo jiru wayyaaneen keessa seentee nu arrabsiti bar warri hiwaat daldaleetu asirratti as bahee dhaaba kana arrabsaa bar ijoollee sun yeroon arkani ijoollee akkasii qilleensa irra deemtu nama isaan kana tuttuqaallee hin fedhan namoottan dhugatti namoottan isaan tuttuqaallee hin fedhu tanaafiin xiqqashoo yeroo garii ol bahee likkitti hima malee dhugaadhaa qabsoo irratti xiyyeeffachuu nurra jira qabsoo karaa hundaanuun hundinuu irratti xiyyeeffachuu danda'u nurra jira immoo warroottan dhaaba irratti dhakaa darbatu dhaabticha kun dafkaa hurkaa dhiigaa deemaa jira as garagalanii yeroo isaan dhakaa dhaaba nama dalaguu irratti kanatti onna godhan onnee dhaban sombaan nama duuta hayi maal haasawaitan onnee dhaban sombaan nama duuta ta dhugaa robii umar aboo yoon waa'ee kee hin baasne nagartaa'us as gubba yooniin siin saaxilleen eegana barbaaddeefu yoo ati dhaaba kana dhiisuu baatte yooniin as gubba takka siin saaxilleen nagartaa'us eessa walbeeynaa miti silattuu walbeeynullee rakkinaa miti barbaannaan sittiin kanna an sareetti rakkanne bo saree nyaadhaa usin jee barsiime barati walleen gandaara baa kana keessaa kaakkisu jirtaan saa deemi hoolaa arabaatiis yeroo hojjaa soituun qabdu shanii hojje haasoo godhuun takkaa dura ati dura najisarraa dhiqachuu qabda najisa wayyaanee kawannaa sunirraa dhiqachuu qabda nama najisarraa dhiqateetu shanii hojje haasoo qoshaashni hundinuu dhaaba shaniitu hojje haasoo hin danda'u wobo hojje haasoo hin danda'u namni qoshaashni hattuun abaaramaan dhukkubsataa yoo isin hin jan akkas ilaala maaliif maallaqa hawaasaatiin daldala hawaasaatiin wayyaanee hojii dalagee saniif jecha adaba keessan godha dhaabarra amiir taatu biki amiir dhugaatii takka jira takkanatti osoo ibiddi balbaluu irraa dhuydu takka akkasittiin liqim isin godhan tagama biraa maaltu hafe ulfaadha deemaa qabsoo bira dhaabbadhaa warroottan kaan warroottan waa'ee gamadachi uqama hawaasa warri qabdan ittiin rakkatina isin yoo sabboonota taatan suni boruu hegaree warroottan biyyaatu isni isinii godhan mamaaniyotti seentee jiraatte warroottan biyyaatu isni isinii godhan hiwaatuma wajji dhaabbattee daldalan oofin teessee dhaaban arrabsin wanni nuti jechaa jiru qabsoon finiintee jirti xiqqoo booda hanqooytu dhagootee sanii usaa icceti qabeetiin taa'u jiraan dheengadda isinii mee miti amaarri koof deemaa isiniin jee halee labsanii miti ta'ammaa tun immoo guddoodha icceti dubbachuu hin danda'amtu best ilmaa afran qalloo
Siin beekaa dawware. Miliyoona 20ti. 20 million. Don't worry, my. We know each other very good. Nadabre tillen. Wanni bira. Ulfada mantana yeroon yeroo bashannanaati meti qashoo gabbaanee bashannanaa nageetti. Hanqa taraa walii wala garrutti. Har'aas taatu borus taatu dhaabni adda bilisummaa Oromoo kabiyya bulchu. Jaalattu jibbitu. Yes. Isa ammas karoora raasu jiru. That's it. Keessa seenee dirgim godhu jiru. Isa kabiraa tokko hin jiru. Jalattiin taa waa takka hin qabdan. Hin sobina. Hawaasatti hin kijibina. Nagee barbaaddanii GGO haa deebisnu. Yoo xiqqeesho vaaliyuun barbaadaa GGO deemee kadhadhu. GGO'n haa nu deebitu jee. Ani warra haqana mee musun irraa itti rakkadhu. Dawwari ani an deeggara malee miseensaa miti. Saniif hertichillee na qabuu hin danda'u. Wanni biraa maal ta'uuf hin maantana? Waan biraa ni qabdanii? Okay, bareeda. Hanqaaftee GG fi yeroottan kaan ammaas tabira amma ijoollee biraatiin wanna isinii leenjisaa uume. Warroottan arrabanii fanne kana. Dhaabticha nagee keessaniin kan naaf deemaa qabsoo bira dhaabbadhaa ilmaan Oromoo dhumu jiranii. Adios.